Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota joortotaa kabajamtoota keenya uummanni Oromoo marti keessanuu jira jirtu sin jajjalaa kunooti alhamdulillah as geenye jiraan sin jaa. Yeroo dabreechuu gaafa raajuu fa'aa jirturree agartanii jirtanii waa hedduu takka raajuu fa'aanis na godhuu turan jechuudha. Gocha namni namarratti raawwanne narra raawwachuu turan na hidhanii haaraan na cafaqanii aanaa fi obboleettiyaa sooressaa kanallee obboleessariyya garaa irra diranii turan jechuudha. Akkasuma jechuudha nuti icciti waan beenu sammuudhaan jechuudha taphanee sammuun taphanne akka ajaa'ibatti waan beenu jechuu achumaanuu sheerta TV wajjin jechuudha akkaataa daddeenyutti jechuudha maal ni beektaa namni tokko sammuudhaan deemu waan ta'eef isaan gocha malee narra raawwachuu turan an sababa saniin calje jechuudha ammaan tana raajuu Aimo sanirratti namni hedduun akkasii na komochee galanii akka gartee nama waan kana keessee jirretta keessaa jechuudha opereetii sooressaa fi sheertattiin itti qajeelchee waan kana karaarra akka isaan hojjetan itti kan goosee aanaa jechuudha maaliif keessaa dhaabbadee jechuudha amma maali jechuudha waliin as beef hedduu takka gammachuu ajaa'iba na dhagaame jechuudha diina kiyya guddaa raajuu jechuudha akkasitti na tumee waan kana godhu tu'ee kulootii akkuma agartan nutis waan beeknu daleenee jira jechuudha kuni nuti hedduu takka agartee miti sodaa namaa sin qabnu hedduu takka maaliif yoo jettanii namoonni kabanya malee sodaannu jechuudha. Saniifuu kunuutii sheertattiifis na biratti argamaa mee saamtaa jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kabura kabajamtoota jaallatamtoota keenya. Dichaanii jira kun warraan tanaas maaliin dichaanii keessatti noolamu wanni dichaanii gartee qabannee isin asirratti abbaanee jirru akkuma gartee obboleessa keenya jettee jiru tartiibaan isin wantoota duumaa qabannee jirra asirratti isin dubbifnaa jechuudha. Tana durallee dhugaadha mucaan kunis akka gartee nuti waan gartee wal beeknu tokkotti uummanni tokkollee hin beeku jechuudha. Dubbiin isaan wanti direenyu iccitiidha. Iccitiin keenya gartee akkuma duraan gartee nuti gartee waliin quba qabnutti arrallee barus akkuma jirti jechuudha. Sababa gartee yeroo duraati mucaa keenya kana qabanii jechuudha rakkisaa turanii garuu gaafata akka inni wal beeknus kanaa wajjin wal beeknus namni beekuus hin jiru jechuudha. Sana keessa gaafurniiti akkan taa'etti quba qabdanii hin ja'anii mana kiyya kanaayis haati manaatis hin jirtu ta'e sababa gartee mashaakilaa kanatti deemtee nama ficaatee namaan gartee sidhaan asitti waa'ee naa godha ijoollee tiyya sanaa waa naa godha jee asitti abdadhu hunda jechuudha. Tokko tokkoon asii guranii turan jechuudha. Saba sana irratti jechuudha nuti gaawwaan gartee goonees godhanee dalagannee fuunee jechuudha. Ani ijoollee gartee miskiinni kun achitti rakkatuurra jechuudha. Akka gartee isaan ammaa kun hirriba dhabanii mee anummaa guyyoo harka seena gartee isaan kun haa gartee rafanii jechuudha. Warri gartee duraan cinaachisa kurratti gartee katti harka rabbii kana gartee osoo garaan galle rafanii gartee ibumaafu gartee ibmiidhaan hundi jechuudha. Mee ani kun gartee harka seenee cinaacha lamatti garanii haa rafanii jeetiin akkasitti sababa sanatti seenee jechuudha. Amma immoo deebi'ee jechuudha nuti gaafa duraan gartee barnoota keenyaa duraan fidne jechuudha. Obboleessi yehuun gartee akkuma gartee haala gartan kanatti dhaqee jechuudha. Iccituun gartee dura waliin quba qabnu sangaa akkas goonee waliin deemnee gartee bifa tanaan goone jenneeti goonee jechuudha. Gartan gaa haala kun akkaan gartee meeshaan jee kana inni akkaan gartee mana cinatti haa argamu kun takka takkaan waan gartee inni gurbaara dalagee haa kun isiniif himaa mee dubbadhu ammata kanaan fakkaatteessa. Akkasaniiti nageenya keenya akkuma jirtanitti sinaan hojjaa akkuma isaanuu jaanii waa hedduu keessa dabarreessi waa hedduu agarsiisi qabamuun keenyas har tokkoon miidhama yoo ta'es har tokkoon gaarii ta'ee jira garuu waa hundaafuu alhamdulillah ati bahuun nuufamma gammachuudha. Wanni aarsaa san hunda kafalee akkasii waraanamee wanni ije hunda waan biraa osoo isinitti hin fakkaatin sheekumti akka bahuuf hin tooftaa yaalaa ture yaalii hedduun godhes. Yaalii san keessaa naan milkoonne garuu immoo boodarra naan milkootte itti deddeebiiniin akkasitti naan milkootte gaa akkuma viidiyootti argattan raajuu gaa ni jiraame akkuma nama saahibatti dhiifamas gaafadhee maal jee fi khalaas gaa waa hedduu ittis boo'ee dhiifama naa godhaa jeen hundi isaaniitu amansiisete boodarra eegan amansiisee booda maaliin godhaa jechuun sammuu tiyyee yaade yaadni kun naa dhufee boodarra yaadne takka bakka shaayitti akkana godhuu qabaa jeetiin yani ijoollumaa wajjin dhageetiin saahibootuma keenya fi warra wajjin dhageetiin yeroo isaan jira kan isaan immoo deemaa uffadhaa jedhanii yeroo sun ofirraa dhageetii aan qofa taa'ee jira. Akkasii dhufe gaa'ii shaayii keessatti xiqquma irra buufnee fi akkasii koflaa kutee ammaan tan ammoo inni galuu wallaalee deddeemu jira bakki inni jirus
Numalee namni beekumsi jiru yoo barbaachisaa ta'e as garuu viidiyoo ammaaf wayiin isa irratti as baafnee waraabuun feenoonneeti. Taa'u ittiin jirra raajii jechuun harka keenya keessa raajii ni jira. Immoo reefuun kana viidiyoo takka argeetiin waayoo madhiifte. Kaayi namaa reetti tun kaayinummaa osoo hin taane isaanii malee kaayinni nuu miti. Isin dhuga isaanitti dhuga fakkaatte yeroo akkasitti deebi'ee dhiifama naa godhaa ganaa ittiin deemu maal jiruun san dhuga itti fakkaatte. Immoo dhiinii xiyya dillisuun kan naqamee waa harkisuun hundi na caccabee osoo waa takka hin taane osoo yaanii waan takka na wallaanneen akkanumatti deebi'ee dhiifama isaan gaafadha. Maal irraan dhiifama isaan gaafadha? Dhiifama kan isaa gaafatamuu qabu. Anaawu malee kan miidhame anaawu malee maal irraan dhiifama gaafadha fakkeenya dhiiga xiyya akkasii gannaqanii. Ilmaa boodarraan waan mana waraante naa kan naannaan natti hanjamu yoo jedhanii nuti tantaateetii fi maarree sheekha jala deemtee sumaatiif waraane nuu miti jaanii akkasumatti hanjamaa turanii immoo yeroo guddaa wanni hojii kanatti akkanas deemus na godhee isaan immoo maaliif jennaan hedduu takka na aarsan kanneen isaanii dhaqee dhiifama gaafadhee wanni jee hunda ni jiraami harakaa kanatti godhanii diyamu sheekumarraa fudhadhu nu jala si oofee maal jaanii harakaata hedduu takka nu godhanii saniif immoo waa hundaa fudhadhu haa galanni haa ga'u alhamdulillahi shayinii nu ga'ee jira tatana booda immoo walii yaana akkasitti yaada. Galatoomii adinne akka dhugaa keessanii arra gartee afaan guutuu illee gartee wallaahi waan gartee inni godheessa asirratti gartee maa waa gartee ifmuun tun dhiirarraa waan hundinuu qaanii godhu. Maali wanni hin juuf jechuudha. Garuu raajuun amma miira kanallee dhugaadhaa dhahee ture jechuudha shugutiidhaan. Akkasitti jechuudha qabee kunoo shanchalata kanaan jechuudha shanchalani kun arraan tana kun ogaa nu harka jira jechuudha shanchalata kun raajuudha karaa juute jechuudha. Shanchalata kanaan na hidheeti jechuudha mukatti na hidhee gidaara na hidhee guyyaa bakka dukkanaa na oolchaadhaa. Halkan fuudhee bakka wanni na baasaa jechuudha qabban na baasaa jechuudha. Akkasitti dhufanii gaafalee akka gartee inni gartee fedhaan inni mucaa kana wajjin jechuudha waraanna fi jedhufanii akkasitti dirree adiitti akkasitti isa saadhalee jechuudha. Arrammoo raajuun haroo mana isaatti wallaaleeti mana isaatiin naannawaa jira jechuudha. Tanallee immoo nuti garaa isatti illee hin jabaannu sila akka gartee inni gartee lubbuu namarraa baasuu deemuuf lubbuu isarraa hin baafnu jechuudha. Sila immoo nuti isarraa lubbuu baasuu barbaanne za'aa takka nuti hin godhattu jechuudha. Ilmi namaa rabbuma gartee nu uume hundaatu lubbuu teenya harka qaba jechuudha. Rabbiin lubbuu nama hundaa jechuudha. Anaatu baasa haa uumee baasa malee ilmi namaa tokko baasuu irratti haraanni jee jira jechuudha. Kana namni hin beekne matuma galee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Ammoo mucaan kun bifa siyaasaatiin bifa gartee siistemaatiin garuu qaraatuma teenya gartee itti fudhatee jechuudha. Dhaqee waa itti naa wallaanu naa kan naa jee gaafate jechuudha. Garuu namni nama dire yoo irraanfatellee hadirame hin irraanfatu san waan jedhan namu mata qabdanii jechuudha. Akkasitti jechuudha. Mucaan tattaaffin inni godhe na baasuudhaaf malee isaanitti araaramuudhaaf miti. Nuti milkaa'ina keenya eega qabsuudhaaf baana jechuudha. Qabsoo keenya gartee itti milkooynu malee inni mandachaa nu illeeti karoora keenya qabannee jira jechuudha. Fakkeenya kanarratti kanaas isa kanaatu kana nacinaa fi nabitatti argamu kunis hundi jechuudha. Fakkaataan akka isaanii nama meeqaa jira jechuudha. Nuti as baafnee immoo fuula gartee kaameeraa kana durallee keenye ummatuma gartee sila akka isa gartee nuuf hirriiba dhabe kanallee akka gartee isaan hojii isaaniitii fi jaartii hunda dhiisanii asirraa fagaatan hin goonulleeti garaa jechuudhaa fi asitti abbaafnee isin duratti gartee isinumatti mul'isu jibbinee jechuudha. Maaliif odoo soodaa keessa ta'een isinuma kanaatu gartee gaaga'ama keessa galaa jenneeti isin dhiisaa jirra jechuudha. Amma immoo anis rabbii galanni guddaan rabbii haa ga'u jechuudha. Akka inni na godheen silaa lubbuun tiyyaa arraan tan hin jirtu bahee. Ani amma wanni gartee inni na godhe goda kana naga asin naga boo hukumat fuudhee asii goda kana nageesse asii jechuudha namaa jira asii qooma namaa jira jechuudha. Akkuma gartee isaan nama godhatan naan galle jechuudha. Namoota tokko jira magaalaa gartee takkaa jechuudha argin ijeedhataniiti ijeedhatanii fedhanii jechuudha. Hankumaa of bakka afirraa muranii huccuu gurraattiidhaan natti abbaan taqeensisiidhaa kun gartee hankana godhe jira keessaa haruudha jechuudha. Akkasitti bogaa akkanarra gaa lubbuu nama baatu irroo jedha boo ofirraa lubbuu nama baata yeeni jechuudha jechuudha. Bishaan kana miti kan nama magalee qoonqoo sana bakka rootii yoo goyyuu furaniiti malaa kan akka ijoollee akka gartee ilmi namaa nama hin goone na godhe jechuudha. Garuu tanallee nuti teenyellee siin dhaadannu loonii dhiiraa jedhan inshaallah garuu guyyaa gartee gaa haati bareedde ennaa jechuudha. Karaa kaa dhufee irratti waliin baanaa dirree kanaan isin jaa raajuudha mi'atii waan qabdu asirratti. Ewa ani maali ni beeta hedduu takka uummata kana raajuu gara jabeenya isaa jechuudha. Anis gaafee jechuudha qabee isaa fi ani kaniin faayoo fi hin waamchoo inni deemsa gartee kaniin isaan qabee jechuudha.
jilas garaatti jabaadhee gartee mana dukkanaa keessa kaa'ee maal godhu manni ifaa keessa kaa'eetiin nyaata waan isaan bitan mana kaafi garuutu akkuma inni gartee waan biraa hammeenya irratti hin fudhanne gartee miti hammeenyaan uumaffadhe sanuu haa fudhatu inni gama isaatiin jechuudha. Isaanummaan kun akkanatti dirii hin diloone jeetiin fuudhee nyaataas waan isaan fudhan kanneen maal godhu ture garuu gaafee isaan immoo anaa fi obboleettii yartaan qaban jechuudha. Hedduu takka gartee mana dukkanaa keessa nageessaniiti bakka silaa gartee saree nuun galle goota qotanii achi keessa nagachuu turan jechuudha. Hedduu takka gartee waan namni namarratti hin raawwanne ana dhala namaatii anarra raawwachuu turan jechuudha. Gara jabeenya raajuu aanniin beeka hedduu takka maal ishee jettee garuutu kan inni dura naqabee obboleettii akkas godhee anaas akkas godhee jechuudha. Deebi'ee ani jaartii isaa faayoo kan hin qabee hin waatanillee qabee jilas akkasii garaa jabaadhee irratti hin raawwadhu jechuudha. Inni gammanumaan ni beektaa raajuu jechuun yoo namni tokko dhalli namaa gocha hin taane namarratti hin raawwatu maal ishee jettanii namni akka fedheetu wal afaan dhufuu danda'a waan fedhen jechuudha. Nuti kana sodaate yookaan sodaa namaa osoo hin jechuudha rabbi sodaanne malee ilma namaa tokko sodaannu. Maaliif yoo jettee nuti nama ilma namaatiif mataa qaqqabannee hin deemnu jechuudha. Sibiilaati deemtu sanis nuti san caalaa akka keessan caalu saniin deemne jechuudha sibiila yoo taates. Maaliif yoo jettee sibiila jechuun namni sibiilaan lubbuu walii baasuun bareedaa miti. Gammasumaan ati gaafa kan na cafeeqee na hiitee kaarabaa hundaan agartee miti kaarabaa na qabu turte faayoon san hundi hin irraanfanne jechuudha. Maaliif waan isin gaafa kan na qabdanii akkasii nu godhuu turtan osoo hin irraanfatiniin numa kaayyadee waan obboleetti gootes jechuudha. Sanis walumaan kaayyadee taa'ee bakka hanqaa jechuudha. Anis galma lolli keenya ni eegale malee hin xumuramne ganaa jechuudha walii baanee jira maaliif jettee waan ati nu goote san hunda jechuudha. Amma nuti viidiyoo kana faayoo bira sheer godhaati faayoo biraan qaba maal jettanii raajuu kana akka inni gartee na tumee maal godhus isii lafa goote gaafa kaan jechuudha na qabdee raajuu na eegee raajuun ammaan tana faayoo harka keenya jira siiti waalleen jechuudha. Akkaataa isin unoo sheekaa fi sooressaa sooraatuuf obboleessiyyaas godhuu turtan kan nallee gososan jechuudha. Hunda amma raajuun nu harka jira kana hunda gocha kana jira kana gartee miti kan isin irra raawwatu turtan nuti amma deebinee isin irra raawwannaa jechuudha. Khatara dura irra raawwatamee nuyi deebitanii isin irra raawwatanii amma garuu nu jechuudha itti fufu amma maallaqa ati sheekaa gaafatti jechuudha duraala kuma afur duraana kan daawwannaa godhu iyyee isaa bijartiidha. Deebi'ee jechuudha moo maallaqa kan tirkitti na raawwatanii duraala kuma kudha lamaan kanneen jechuudha. Isaatii bunoo mana wanni nageessanii ijana jedhanii jechuudha isaatii balloon uummata kaan yogguu oofan ijana jedhaniitti bakka na oofan garuu namni gartee mana tirkitti beeku jechuudha balloodha. Achini gaytanii maallaqa akka qabutti akka waan ta'e fuudhan maallaqa kana hoo eessaa fuudhu maal daleetu aboo waan dalagu dhiisaati waan kan barbaadaami hoo waan keessimi kan hoo hawwiradhu ammallee kabiraa miti jedhanii baru dubbummaa isaan gartee dalagan hin beekne jechuudha. Kunoo arraan kana shacharanii gartee inni gartee natti godhaa jirti jechuudha. Mormatti haayamee jechuudha mee fiti yoona sana gartaasina hin jedhame laala arra kunoo akkana jechuudha kunoo laa. Arra kamola. Wanni duraan gartee raajuun natti hidhee gartee harkatti na hidhee gartee akka gartee nama gartee harkarroo ni beeytanii harkarroodhaan hidha jechuudha. Kan amma ilma namaa tunu hin jedhamu galee nama maraatee nu kana hidhani. Na hidha jechuudha. Arra kunoo deebi'eeti jechuudha. Bikka tana kunoo bu'eeti jira jechuudha. Garuu boolli tun raajuudhaa fi abbuma gartee sila adawwii teenya gartee warreen gartee warroota gartee amma nutti mataa wal qabataa jiran. Buta sentallaree dhaafnu warreen kan dirree jira kanaaf kana caalaa fideetii wuli tartiibaan jechuudha asitti isin garsiisaatii. Dirreen isin jaangaay waa hedduus agarree keessa hojii jira hidhas jechuun hidhaan isaanii humaan gootu ani garuu irra guddoo gaafan raajuun eegusan irra guddoo wanni na arsuun maal ni beekama. Iccitii sheekaan inni maalidha inni maali eessa dhaqaa eessa irraa waa fudhata ulee isaan na tumanii fi ansan hundarra santu na arsanii akkasin isin jaati immoo iccitii waan inni tiimes hin jiru irra guddaan maaliin jeen icha keessattis mana sheekaanii beektaa hin beeka bakki inni waa godhatu hin beekta nin beeka garuu jalan dhaquu hin jeen jalan dhaquu bakka dhaquu san kopha dhaqaa akkas jeenitiin iccitii dhossee jechuudha isaan achumarrattuu gowwummaa isaanii dila kan hunda dilan akkasitti achitti deemu kan hunda hin faamne hin beekne jechuudha. Dhugumaaf na isaanii garuu nuti siyaasa barnoota keenya fayyadamne waa hunda akkasitti goonee jechuudha barbaaditi immoo barnoonni keenyas ganaadha karaa fayyanis ta'us galatoomii obboleettii illee gartee irra hedduu asirratti gartee dubbachuudhaaf illee hamilee waan qabu beektaa waan garaa keessa jiraattu namni bisaa humnoon maaltu aachisaa jennaan waan garaa isii keessa jiru isii aachisaa jedhanii tunis tanaaf taanis ganaadha.